Amma kana irraa cirree finne lafa boqqolloo 2-3 qonnee qopheessineerra har'a immoo guyyaa har'aatti kunoo xaa'oo fi sanyii boqqolloo ganda kanarraa bitannee facaasuudhaaf qophiidha. Isa kaanis immoo lafa xaafiis immoo amma ciraasaa irraa cirree baqaqsaa eegallee jira. Anamma hektaara 5 hogeessi qonnaa ganda irra jiru nu bira dhufu tarii waan nuti barbaannu sana sanyii filatama waan nuti barbaannu sana nu gaafatu fedhii nu gaafatu akkaataa lafa keenyaaf bal'ina lafa keenyaatiin nu gaafatanii tidda nu gaafatanii booda galmoofna sanyii karaa kanaan sanyii filatamaa nu dhiyaata sanyii filatamaa kana kun har'ayyuu kun sanyii filatamaa boqqolloo 6 kana fudhanneerra jechaadha. Xaa'oo keenyaa fi sanyiin keenyi galteewwan qonna keenya yookiin immoo dinagdee utubaa biyya keenyaa ta'e kana qonnadha. Qonna kana saffisiisuuf yookiin immoo qonna kana sadarkaa dinagdee biyya keenyaa dabaluudhaaf kan qabame ta'uusaa beeknee gandoota qabnuu fi akkasumas aanaalee godina keenya keessa jiran aanaalee 23 jiran kana keessatti xaa'oon dhiyaachaa jiru sadarkaa gaariidhaan kan dhiyaachaa jirudha. Qonnaan bulaan waldaa bu'uuraa isaatti siqee gatii baheen walii galanii kan fudhachaa jiran ta'uu isaa ibsuun barbaada.